Oolmaa koo har'aa kana siniin hin jedhu. Kushiinaan immoo bitbit godhee nafaana ta'aasin. Amma immoo kushiinaan sirreessa jedheeni kun akkasitti mi'a gadareen viidiyoon harkaa badennaan dhiqu mi'a baay'ee tokko dhiqnee nama faana akkasitti dhiqee kana iskirimiin itti hojjedha. Mana amma kana dhiqee jechuudha. Mi'a baay'ee dhiqnee dhufnee fitfittu godhee jira kun akkatti baxamee jira kushiinaan ammaa fi akka duraanitti jira jechuudha. Baxabaxe garuu maalumaafuu tartiibesseen saaloonis maal akka fakkaatu galuu isinitti agarsiisa. Isin viidiyoo kana nafaana ta'a. Ashama hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana like share godhaa na wajjin ta'a na jajjabeessaa yaada gaafii qabdan na gaafadhaa. Isiniin jechuu barbaada kana fakkaata. Golli duubni karaan kun iddoon ammaa iddoo saamiitti taphachiisu. Anyways mee waan an godhu na wajjin ta'a isin. Na wajjin ta'a. Laikin keessan na biraan hafini jalqabamee saaloon maal fakkaata? Saaloon haala kanaan xumure gadda yeroo naqu yeroo maal godhu isin agarsiise. Paartituu godhee isiniif fida jedheera kun haala kanaan xumure biffee koo iddoo kana iddoo si'ilii jira sana tin hidha TV jechuudha. TV namaaf xarapheezarraan kaa'ee nan hidha girgiddaatti. Akka tasaamuu saamichoon daaddee jammaree waan jiruuf lafti qorraa kanas bitee fi jira birrii 1,800 bishaan hin dabarsu minaamin fincaanis hin dabarsu yaa firii ta'ee yeroo paambarsii irraa baastanii asirraa xabata jechuudha. Xarapheezaa sana nan baasa ture gin yaa namni keessummaa naa dhufe immoo saaloonii laaskitii kaa'uu hundas nan jedhu. Kanaaf jedheen anyways irraan eegamalee ittiin of rukuta garuu. Kana sasumaan saamidhaa bitee saaloonii kana fakkeessee jechuudha biifee galfadheeti. Kana fakkaata jechuudha. Wantichi bishaan hin dabarsu. Akkasitti immoo jijjiiree saaloonii koo jechuudha. Ijoolleen gatii biifee na gaafattan jirtu. Biifeen kuni duubni isaa akkuma isiniin jedhe maqaa isaan beeku. Kubbursaatoo moo waan ta'e birri 12,000 nan bitanii biifee kana birri 12,000 jechuudha. Iddoo kaanii 12,500 kan jedhanis jira. Iddoon jira bakka akka darajaatti. Isheen gonnii kaanii birri 13,500 surmaa ishiin kunoo xarfii mana haaraa yeroo bitattan xarfii mana iddoo kaawwattan jira miti haaraa wayii kan dhufte ishiin surmaa kan hojjetamtee dhufte kuni birrii 13,500 iddoon itti 14,000 jedhan jira jechuudha. Garuu balbala sadii qofa qabdi. Beektu sinii gala jedheen yaada. Rogarra kan kaa'an tokko isa kanaa miti jechuudha. Kun immoo balbala sadiin birrii 10,000 jechuudha. Balbala sadii balbala 4 waan ta'eef. Anna haala kanaan galchee jira. Xumuree jira. Engaddas yaa viidiyoo isin agarsiise. Irra maa deebita jechuu dandeessu. Mastaawotiin akkam buuneef amma mastaawotiin mukittii ishii walakkaatti laxxafamtee jirti waan ta'eef otoo dhagaadhaan rukutanii inkit jedhee iddoo dhagaan rukute suni malee jechuudha. Otoo immoo mukittiin sararaan gidduu jirtu sun irra jiraachuu baatte mastaawootii tokkicha dhagaan ootti bu'e yookiin waatti bu'e hin caba jechuudha. Akkuma argitan haala kanaan hin kaa'ee yaada qabdannaa kennaa siniin jedheera. Kun haala kanaani. Warri baga si gargaarinaan jettan galatooma eebbifamaa warri gaarummaa kootti gammaddanii eebbifamaa isiniin jechuu barbaada. Haala kanaan kaa'ee egaa kun burcuqqoo asinis burcuqqoon kun 12 mastaawootiin isaa walitti ijjatee jira. Innaa burcuqqoon kun immoo burcuqqoo bishaanii tokko fixa. Burcuqqoo aannaniiti jedhama. Iddoo tokko burcuqqoo aannanii faana kaa'ee feermuuzii iddoo tokko burcuqqoo bunaa iddoo tokko burcuqqoo shaayii faana jechuudha. Asitti shorbaadha. Asinitti meera dheengaddaa. Asittis burcuqqoon koo manna garaa jallaa as keessa kan hin naqee burcuqqoo 46 jechuudha. Kunis jookiidha. Jookii burcuqqoo faana wal fakkaatu jookiin lamaan qaba jechuudha. Lummuxii kan biffee ishiin kun burcuqqoo 6 qabdi. Asitti eenyu aannanii gara kana ishiin kun immoo abbaa gadaa xiqqannaan waan qobaachuma kaa'ee jechuudha. Haala kanaan xumuree biffee saaloonii haala kanaan fixee ergan galchee
Dhenga daga yeroo waraabuu minamana yeroo galchuudha waraabuun isinii galchee waan ta'eef jala isaa immoo maal akkan kaayes isinitti agarsiisa isinan unfaana ta'a isinii jechuu barbaada. Banagaraachin ላይ karaa duuba isaatiitu xinnoo nyudha malee biifee banagaraachin ላይ dudda isaa duuba maal fuutu wanti itti hirkatu hin jiru. Asitti immoo iddoo maankaa wanta addisii qofaan as kaawwadhe jechuudha wanta yeroo eeudhaa ta'u. Asitti biradistoonni isaan gugurdoon seenuu didanii kushiinan naqee as immoo jookii kan waxiidhaan buusan yeroo mana sirnaa minaamin sana birri kumaanaan bite shiidha kan ammisteetu sana asitti minaamin qaqqabaa viidiyoo beekan ariifachiisa. Akkuma argaa jirtanii asittis biradistiidha amma seenuun kaayee jechuudha. Iddoo kana immoo cilfaa addisootan naqee cilfaa 4 Kunno muka isaa argaa jirtu asitti ispoonjii alaa dhufee hin qaba. Kanas nama naaf fide garuu isaan kana ispoonjiis carqees nama alaa dhufee jechuudha. Fira gadi jedha baay'een qaba kan dhokatee waan mistiraan dubartummaa naaf fidee dhufu. Banagaraachin la nama baay'een qaba nama alaa dhugaa maaliif seete nama kenna meezoo isinii kenne beektu akka ajaa'ibaatti ilaala. Annaa akka kanaatti xumuree saaloonii amma immoo gara kushiinatti darbina jechuudha. Kushiina ammoo walawwalee dhiqee tartiibee na jalaa ciccite minxaafiin innaa xarapheezaa gottoonnu. Ala kanaan kunoo madaddaraa shunkurtii madaddaraa bishaan saanota dhiqeerra naqadhu. Asli madaddaroota isaan kenna fata godhee qodaa qimamoota koo achirra naqadhe banagaraachin laa geexidha achirra naqe hundumtuu qimamii qaba qodaan isinitti agarsiisa. Asli immoo masoobiin muluun alatti gadi ba'ee bakka. Reefu gudiin danteelin na ilaa badaa jechuudha. Bubbee qaba yaa qorqoorroodhaan akka rukutame isinitti beekama waan dhiyyeessuun qabu. Garuu TV jala masoobii tokko sanan keessa boodannaa TV girgiddaatti hidhee jechuudha. Ammaaf garuu haala kanaan kaayee jira. Qodaan qimamoota hundi isaa qimamii qaba. Iddoo kanatti immoo maankaa aduun amma fayyadamuun naqadhee burcuqqoo shaayii gizee hundumaa itti dhugadhuun naqadhee kanas keessaa aduu maankaa yeroo afti fayyadamuu minaaminaan naqadhee jechuudha. Miinoonni ammallee guutee isa isinitti agarsiifne. Asitti immoo gubbaadha kan juusii gizee hunda waan godhadhuu fi kan bishaan ta'u ifadhu kan qimamootaati isaan kun muluun xaasan immoo xaasaa saamichoon keessaa dhugeedha. Natti agarsiisu yoo jettan tarii qadaada duwwaa qadaadde akka jettan yoo isinitti fakkaate akkuma argitan iddoo kan soogidda daakamaatu jira ayoodiin isa afaan kaayee tokkos. Asitti zayitii ititaa waan argin xabbafadhu. Asitti immoo aruusa yookiin ishii nama gubduu. Asitti barbaree qodaa biraatiinis qaba garuu baaldota. Asitti sukkaara asii yeroo hundumaa waan hin hojjedhu. Asitti abishiidha. Mul'atu isinitti abishii tumame buna jechuudha. Asitti sukkaara yeroon isin jedhu sukkaara asitti yeroo hundumaa kushiinatti toon dhaabadhee hojjedhu waan inni hojjedhuuf malee kunillee sukkaara dhugaa. Baalditti naqee kunillee sukkaara maaliif isa sana achi qicadheen malee jechuudha. Zayitiinis jira minaan bunas irraa qicacee gubbaa naqadhee jechuudha. Yeroo hundumaa eenyuuf fuudhu jechuudha. Kuna bunallee asitti jalaayis qaba jechuudha. Gubbaadhaas kunoo qaba. Asitti abasuuda gurraacha immoo mindinoo hundaatti ambashaa yeroon tolchi yeroo hundaatti dabaladhaan yeroo hundaa. Iddoo kana shumburaa qallaan hin jaaladhu. Siyaabiin qallaan hin jaaladhu. Okkotee jabana iddoo kana kenne hunda qoosha. Biddeena tokko dhumarra heelee irratti hambisee goggogsaa yeroo hundaa jechuudha. Iddoo kana muuqiidha shiroodha qodaa qimamii shaayitii. Sunis kan shaayiti inni diimaan qixaan shaayii qabaa inni ishiin gubbaa qimamii ishiiti. Kun buna tumame irraa hafe kuni soogidda immoo jiraasaa jechuudha. So qodaa duwwaa gubbaan dardarree isiniin jechuu barbaadeen. As jalatti immoo wantoota hafan kun firmuuziin lama qaba akkuma kalee isiniin jedhe kan biiffee nalaa qaba jechuudha kunnu. Asitti wantoota hafan kan shunkurtiin harkaan muru kan juusii kan irraa hafe jechuudha. Haala kanaan fataa godhee jechuudha ammoo kushiina yaada keessan naa barreessaa. Yaada keessanin barbaadaa jechuudha dhugaa dubbachuuf bareechaa jira dhugaa.
Minxaafii nan kukkute otoo harkifnuu kukkunne iddoo kana masoobii taa'anii jiru. Masoobii daabboo irraa ishee taphattu masoobii warqootaan naqe. Biradistii gugurdaa kun iddoo sanatti sadii nan bise jechuudha gugurdaa seenuu didee. Kun immoo kan dinnichatti xabbafatan jechuudha. Chipsii. Alga iddoo kana saamichoon itti taphachiisaa achuma ta'ee keessa shiittan immoo kifilii tokko godhee jechuudha. Alga saamin itti taphachiisaa. Alga samanaa gizee hundumaa yeroo nafan soolan didee na yaalaa kakaawan ta'eef iddoo kana fataa godhee mucaa irra taphachiisaa. Yeroo dhaafxamni saamii kana waraqata kushkush jettu irraa olee gaaratti nolidhee fi harkisee ittiin ol ka'uu yaala. Ishiin billi sun immoo akka daaddee deemu fuuldura ta'een ishii fuudhuu daaddee deemaa jechuudha. Sadarkaadhaan deemuu qabdu. So haala kanaan xumureera. Biifii akkuma na gaafattanii birrii ani 12,000 hin bitee otoo hojjechiifame 18,000 jira 20 jira. Namni nani mucaa tokko illee hojjechiisuudha qabdii kenne akka tasanarraa fudhate isin yeroo tokko haasa'ee jira. 24,000 jalqabsiiseef ture isa dhiisneeti namichi chakaasase isheedha garuu 28 immoo 30 binne bareedduudha garuu kanuma fakkaata qalamii isaati malee dhugaa dubbachuuf. Biifee maalinni seetan durattu biifee xankaarra minaamin jettanii gatiitti baasu bareedina haalaasaa mana keessan isin simatu malee biifee aleenyaa baqa humni mukti isaa fufurdaa maatti gootu achi sochooftan. Burcuqumaaf shiinii fi eewuu keessanatti wanti biraa wanta addaan jiru bar. Irra caalaa mastaawotiidha moo muka keessa shiddoo waan aqxansan. Anamma mastaawootiin jaalanne. Garuu haa ta'u jedheen bitadhe muka wayyaa jechuudha jabeessee isinii qaba yoo kufes immoo hin cabu. Mastaawootiin amma burcuqqoo tulfaatee yoo bu'ee taa'ee madda sanarraa burcuqqoonis mastaawotichis hin caccaba jechuudha. Garuu otoo muka ta'ee mi'arra jiru caballee malee mastaawotittiin hin cabdu. Anyways biifee karaan duubas akkuma sitti mee wanta barreessitaan koomantii isaadha jechuudha. Mindinoo kun borsaatto Yuhun maalitti godha? Otoo komadina uffataa jettanii asii achi dhiibee cabsaa jettu. Otoo algaa ta'e itti ulfaannee cabsaa jettu. Yoo dhabicha geen kun zim jedhe wanti tokko hin jiru gurgiddaa karaa duubaa sanaan. Karaa kanaan garuu yoo gaa wanti hojjetamee Finfinneedhaa dhufee bahe. Guyyoona Finfinneetti 9,000, 10,000, 8,000 fa'i tura. Kanaadha yaada gaafii qabdannaa barreessaa like share godhaa isiniin jechuu barbaade baay'ee.